Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo darbe keessatti barnoota sirna gadaa, barnoota safuu, barnoota saayinsii wal simataa, herreega kutaa gajjallaa yookiin immoo tokko hanga saddeetii muraasa isaanii akkuma hojjetamaa ture egaa har'a immoo mata duree haaraa yookiin immoo beekumsa waliigalaaf kan fayyadu godinoota Oromiyaa 21 fi teessoo magaalota ishee fi aanolee godinoota 350 qabaachuu ishee haa barru kan jettu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa yeroo akkas jedhu godinni Oromiyaan qabdu godinoota 21dha. Teessoowwan magaalotaa yookiin immoo giddu galeessa ishee waliin kan isaan deeman keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa isinis immoo warreen hanga ammaatti yuutuubii koo saabskiraayib hin goone saabskiraayib, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif illee qoodaa haga dandeettii keessanii irraa hubadhaa. Anis haga dandeettii koo xiqqoo ishee muraasa taatee irraa hojjechuuf yaaleera waan ta'eef isinis asumaan nama deeggaruu yookiin immoo puush gochuudhaan illee koomentii yoo barreessitan deeggarsi keessan karaa sanaan illee baay'ee mul'ata waan ta'eef na waliin turaa isiniin jechuu barbaada. Egaa godinoota Oromiyaa 21 teessoo magaalota ishee yeroo jennu godinni Oromiyaa meeqadha? 21. Haga ammaatti kan beekamtu jechuudha. Isaan keessaatti immoo magaalonni ishee teessoo ishee yookiin immoo giddu galeeffata magaalota ishee kan qabattee jirtudha jechuudha. Isaan keessatti egaa hubannoo waliigalaa yookiin immoo beekumsa waliigalaaf illee nuu ta'a waan ta'eef meebii dogoggoroon adda addaa jiraachuu malu ta'a. Yoo jiraatanis warreen yaadaaf qalbiin hordoftan adeemsa keessa koomentii irratti barreessuu hin dandeessu waan ta'eef egaa gara godinootaatti gaafa dabarru yeroo baay'ee godinoota adda addaa yookiin immoo maqaawwan biyyootaa walumatti qabnee yeroo waamnu ni mul'atu. Akka fakkeenyaatti Wallaggaa jenna. Wallagga gaafa jennu Wallaggi bakka tokko duwwaa akka hin taane. Wallagga yeroo hundumaa namni maal jedhaa yookiin Naqamtuma qofa beeka yookiin Gimbii beeka yookiin Shaambuu beeka yookiin Daambii Doolloo bakkuma tokkotti beeka yoo ta'e Wallagga achiitii hidhatee jedhamni. Garuu Wallagga jechuun godina meeqa qabdi? Godina 4 qabdi. Godina 4 gurguddoo mataa ishee dandeessee fi aanota mataa ishee hedduu kan of jalaa qabdu jechuudha. Isaaniin tokko tokko isaanii haa ilaalaa deemnu. Akkasumallee Wallagga qofa osoo hin taane godinoonni biraan illee godinoota maqaa wal fakkaatoo ta'anii garuu godina adda addaa kan qabaatanii magaalota giddu galeeffatoo isaanii adda addaa illee kan qaban baay'eetu jiru waan ta'eef jechuudha. Isaan keessaa egaa godinoonni Wallaggaa 4tu jiru. Tokkoffaa irratti kan argamtu Wallagga Lixaa. Wallaggi Lixaa magaalaan guddoo ishee yookiin immoo giddu galeessi ishee Gimbiidha. Qeellam Wallaggaa Dambidoolloodha. Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteeti. Horra Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu jedhamti. Wallaggi meeqa jirti jechuudha? Wallaggaa 4 jennaan jechuudha. Wallagga kana jala immoo aanota hedduutu jiraatu. Isaaniin adeemsota keessaa kan itti deebinu ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru egaa Iluu Abbaa Booraa. Iluu Abbaa Booraa gaafa jennu magaalaan guddoo ishee yookiin teessoon giddu galeessi ishee Mattuu kan taatedha jechuudha. Akkasuma Bunnoo Beddellee. Bunnoo Beddellee fi Iluu Abbaa Boorillee walitti dhiyoo jiran yookiin immoo ollaa tokko keessa kan jiranidha. Garuu magaalaa mataa mataa isaanii godina mataa isaanii danda'anidha jechuudha. Bunnoo Beddelleen immoo eenyudha jechuudha? Magaalli guddoo ishee Beddellee jedhamti jechuudha. Akkasuma Jimma. Jimma yookiin immoo magaalaa guddittiin ishee illee maalisadha? Teessoon ishee yookiin giddu galeessi ishee Jimma jedhamti. Aanaa mataa ishee immoo of jalaatiin ni qaqqabdi jechuudha. Akkasuma egaa ammas deebinee Shawaa kan jennu keessatti haa ilaallu ammas Shawaa yeroo jennu yeroo adda addaatti Shawaan illee meeqatu jiru? Shawaanis akkuma Wallaggaa arfan jiran Shawaan immoo bakka shanitti qoodamaniiti jiranii magaalaa gurguddoo isaanii illee bakka shanitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Isheen tokkoffaan Shawaa Kibba Lixaa Wallisoo yeroo taatu Shawaa Lixaa kan jennu immoo magaalaa Ambootiin kan giddu galeeffattedha. Shawaa Kaabaa kan jennu immoo Fiichee magaalaa Fiichee yookiin Shawaa Kaabaa jennaani jechuudha. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee kan jennu keessatti immoo giddu galeeffatni ishee eessadha? Finfinneedha jechuudha. Kanuma akkasumallee Finfinneen magaalaa addaa yookiin immoo godina addaa Oromiyaan qabdu keessaa ishee tokkoo fi akkasumallee godina addaa ishee jalqabaa yookiin immoo kan addaa taatee beekamtu keessatti illee ni ramadamti jechuudha. Kanaaf godina addaa Oromiyaa isheen tokko Finfinnee taatee argamti jechuudha. Kanaaf egaa godinoota Oromiyaan qabdu keessaa ishee tokko yeroo taatu isheenis godina Oromiyaa qabdu keessaa ishee tokko yookiin immoo ishee beekamtu tokko Finfinnee jenneetu beeksisnaa jechuudha.
Isheen kabiraanii shawaa bahaati jechuudha. Shawaa bahaa kan jennu immoo eessadha? Shawaa bahaan immoo Adaamaa of jalatti hammattee jirti jechuudha. Magaalaa Adaamaa kan of jalatti hammattee jirtu shawaa bahaa jennaanii jechuudha. Magaalaa guddoo ishee Adaamaatiin kan beekamtu jechuudha. Kanaafi magaalota Oromiyaan qabdu keessatti isa warreen kuni warreen jalqabaa warreen beekamtii qaban yookiin immoo warreen addaa ta'aniitu jiraatu jechuudha. Inni kabiraanii Arsiidha jechuudha. Arsiis akkasuma kana akkuma warra ammaa ilaallee Arsiillee bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenyaani. Arsii yeroo bakka lamatti qoodnu isaanis immoo eenyuuf eenyudha? Arsii bahaa fi Arsii lixaa jennaani. Arsii lixaa kan jennu magaalaa eessaati? Shaashamanneedhaan kan giddu galeeffattedha. Arsii bahaa kan jennu immoo magaalaa Asallaa of jalatti qabattee jirti. Itti aansee Baaleedha. Baaleen magaalaan guddoo ishee Roobee yeroo taatu Boorana. Boorannis akkuma kana magaalaan guddoo ishee yookiin giddu galeessan ishee Yaa'aballoo jedhamti jechuudha. Yaa'aballoo Booranaa jennaani. Akkasuma deebi'ee Gujiin immoo ammas deebitee bakka meeqatti qoodamti? Bakka lamatti qoodamtee jirti jechuudha. Gujii lixaa fi gujii bahaa jennaani jechuudha. Gujii lixaa kan jennu Bulee Horaa gujii lixaa jalatti yeroo taatu, gujii bahaan immoo giddu galeessa yookiin immoo magaalaan guddoo ishee yookiin teessoon ishee duraan Negellee Booranaa yoo taatu, yeroo ammaa kana maalidhaa? Negellee taatee jirti jechuudha. Kanaafi gujii bahaa fi gujii lixaa, bulee horaa fi negellee jennee adda baasnee beekuu dandeenya jechuudha. Inni 19 irratti argannu walloodha. Walloo kan jennu immoo magaalaa guddoon ishee Kamiseedha. Yookiin immoo magaalaa addaa yookiin immoo godina addaa Oromiyaa kan magaalaa Amaaraa Kililii yookiin immoo naannoo Amaaraa keessatti argamtu Walloo magaalaan guddoo ishee Kamisee jennaani jechuudha. Inni kan biraanii Harargeedha. Harargeen illee bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Harargee lixaa fi Harargee bahaa jennaani jechuudha. Harargee lixaa yookaan Carcar kan jedhamtu magaalaan guddoon ishee Ciroo yeroo taatu, kan Harargee bahaa immoo Bugug yookiin immoo adda re'ee biyyoo jedhamtee kan beekamtu Harargee bahaa fi Harargee lixaa kanaan adda baafanna jechuudha. Kanaaf godinoonni Oromiyaan qabdu godinoota 21 akkasuma magaalota addaa kan jedhaman magaalaa guddittii Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaati. Haa ta'uyyuu malee egaa warreen kun magaalaa mataa isaanii yookiin immoo giddu galeeffata mataa isaaniitiin kan gaggeeffamanii fi magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaa godina addaa ta'anii kan isaan mootummaa federaalaatiin gaggeeffamanidha. Warreen kaan garuu kan guutummaa guutuutti Oromiyaatiin gaggeeffamanidha jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin gaggeeffamanii fi kan bulanidha jechuudha. Haa ta'uyyuu isaaniiyyuu godinoota Oromiyaa 21 fi aanota immoo 350 jedhamanii kan beekamanidha jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib, kooment gochuu hin dagatinaa. Galatooma ulfaadhaa dogoggora jiruu fi haalota isiniif hin galle kamiyyuu barreessuudhaan jalatti yaadaaf qeeqa qabdan naaf ibsuu hin dagatinaa. Isinii jala wantoota dogoggorame yoo jiraate illee akkasuma jalatti barreessuu hin dagatinaa. Waan itti dabalamuu fi waan irraa hir'atu illee akkasuma jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa deebana.